Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Har'a guyyaan guraandhala 15/2014 warra isin biraa ganamaan akkam bultan warra isin biraa galgalaan immoo akkam ooltan jenna kabajamtoota dhaggeeffatoota raadiyoo sagalee Oromoo. Qophii keenya hordofuuf akka isiniif tolutti tartiiba sagantaa keenya dursinee isin beeksifna. Dursa waan addunyaan itti oolte gurra kan isin buusu oduu qabna. Qophii kaayyoos dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Kana malee waarii marii ni qabna. Qophii keenya waliin akka waaritan kabajaan nutis qopheessitoota qophichaa hundaa waliin ta'uun turtii gaarii isiniif hawwina. Anis Abdii Boruu amma gara oduu har'aatti isin dabarsa. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaa kan isinitti mondassuu duulaatti hangafoota irraa ni gala. Dhaabbileen albuuda baasan kan Israa'elii fi Kanaadaa 2 Itoophiyaa keessaatii pootaasheemii baasuudhaaf waliigalleerra jedhanii. Dhaabni siyaasaa tokkummaa Itoophiyaa guutuu jedhamu immoo siidaan aanolee buqqa'uu qaba jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa gaafate. Turkii fi Ijipti immoo waa'ee hidhaa laga murmur irratti jecha walitti darbachuu eegalanii kan jedhu gurguddoota qabnu keessaati amma bal'inaan. Dhaabbanni Israa'el albuuda soko ICL jedhamu gitasaa kan biyya Kanaadaa Alaanaa jedhamu waliin Itoophiyaa keessaa albuuda pootaasheemii baasuudhaaf waliigaluu beeksise. Dhaabbanni ICL kun sulula Affaar Daalol keessaa pootaasheemii baasuudhaaf qoodasaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 23tiin Alaanaa irraa bitateera. Dhaabbileen kun albuuda xaa'oo tolchuudhaaf gargaaru kana yoo oomishan gabaa addunyaatti baasnee gurgurannaa jedhani. Dhaabbanni Israa'elii kun gurgurtaa pootaashii irraa qofaasaa bara darbetti bu'aa miiliyoona 5 buufateera. Yoo albuudni kun bahee qonnaan bultoonni Itoophiyaa irraa fayyadamanii oomisha qonnaa isaanii guddifatu jedhanii hojii gaggeessaan dhaabbatichaa obbo Stephen Borgaas kamisa darbe sabaa himaatti wayita himan. Dhaabbanni tokkummaa Itoophiyaa guutuu jedhamu siidaan aanolee seenaa uummata Oromoo akka gabbisuuf otoo hin taane seenaa Oromoo xureessuu fi hir'isuudhaaf kan dhaabbatedha jedhe. Dhaabbatichi ibsa roobii darbe baaseen akka ibsetti shirri siidaa kanaan duuba jiru uummata Oromoo fi Amaaraa walitti buusanii bara bittaa mootummaa adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa dheeressuudha jedhe. Bal'ina oduu kanaaf lalisee Wadaajoo. Ibsa dhaabbati kun guraandhala 12 bara 2014 baasirraa akka hubatamutti seenaan aanolee seenaa siidaan dhaabbachuu fi qabuu miti. Ibsi kun itti fufuunis qaamni siidaa kana dhaabee uummata Oromoo qaroominaan guddisuurra uummata Oromoo jaarraa tokkoof duubatti deebisuuf kan akeekkateedha jedhe. Ibsi dhaabbata tokkummaa Itoophiyaa guutuu kun seenaan kun silaa wareegamtoota aanolee irratti dhumaniif utuu hin taane jeneraalota akka Baalchaa Abbaa Nafsoo fi Jaagamaa Keelloo fa'aaf dhaabbachuu qabaa jedhee jira. Akka ibsa kanaatti Aatse Minilik bara isaanii keessatti matoota biyyaa Itoophiyaa fi addunyaan qabaatan keessaa isaan guddoodha. Bara isaanii keessatti waraanni deemsisame kan dirqiitti ta'uun irra tureedha jedhee jira. Ibsi kun itti fufuunis siidaan kun eenyumaafuu faayidaa hin qabu erga jedhee booda siidaan aanolee seenaa kijibaan waan ijaarameef seenaa Oromoo xureessuu malee hin gabbisuu jedhe. Kana malees bara Ihaadeg keessa waggoota 23 darbaniif seenaan himamaa jiru seenaa sobaati jedhee jira ibsi kun. Yeroo dhiyoo asitti warri Itoophiyaa leellisan ifatti bahanii seenaan Oromoo seenaa sobaati jechaa jiraachuun isaanii ni beekama. Turkii fi Ijipti waa'ee hidhaa laga murmur irratti jechaan wal tuttuquu eegalan. Mootummaan Tarkii ibsa darbe baaseen himannaan Ijipti dhiyeessituu gatii hin qabu jedhe. Ministeeriin dantaa alaa Tarkii baatii darbe keessa Finfinnee wayita dhaqan hidhaa laga Abbayyaaf kan oolu biyyi isaanii ogeessa akka ergitu waadaa galteetti jechuudhaan ministeeriin jallisii Ijiptii kibxata darbe komatanii ture. Mohammad Abdel Mutalab wayita ibsa kennan Tarkiin seera addunyaa cabsuun laga Siiriyaa hiitee Iraaqii fi Siiriyaa akka dheebosite hunda
Itoophiyaanis nuun akka taasiftu feetii jedhanii ture Finfinneetii Kaayirootti wayita deebi'an. Qondaalli kun Ijiptiin Sooriyaa yookaan immoo Iraaq miti, Itoophiyaanis immoo Tarkii ta'uu hin dandeessu jedhan. Mootummaan Tarkii immoo kamisa darbee yeroo deebii kennu himannaan kun waan bishaan kaasu miti jedhe gaazexaan biyyattii Today's Zaman jedhamu. Aangoorraa fonqolchamuu Mohaammed Morsiin booda biyyoonni lamaaniyyuu dippiloomaatota isaanii biyyatti deeffachuudhaan hulaa argataniin wal tuttuquu hin dhiifne. Meeshaan waraanaa mootummaa Somaaliyaaf ergamu harka Alshabaab galuunsaa hin oolle jechuudhaan mootummoonni gamtooman komate. Tuutni gamtaan kun akka uggura meeshaa waraanaa dabarsuu Eertiraa fi Somaaliirra jiru to'achuudhaaf hundeesse dhiheenya kana beeksisetti meeshaan lolaa harka mootummaa Somaaliyaa jiru kun bifa adda addaattiin darbee harka Alshabaab galaa jira jedhe. Kun immoo laafina to'annaa mootummaan Somaaliyaa meeshaa sanaaf godhurraatii madda jedhe Reuters. Xumurarrattis oduu gaddaa. Itti aanaa waldaa walgargaarsa Maccaa fi Tuulamaa duraanii obbo Baqqalaa Nadhii du'an. Obbo Baqqalaa Nadhii namoota waldaa Maccaa fi Tuulamaa hundeessan keessaa tokko waggaa ta'an waldaa sana bara dheeraadhaaf itti aanaa ta'uudhaan hoogganaa turani. Bara mootummaa Haayile Sillaasee fi mootummaa amma jiru waldaan Maccaa fi Tuulamaa cufamee wayita hooggannisaa hidhamanii qabeenyi isaas saamamu waldaan sun akka hin banneef nama itti cichanii gahoominaan hoogganaa turanidha jedhu warri itti dhiheenyaan isaaniin beekan. Kana malees seenaan isaanii akka mul'isutti wayita keessa waldichaatti wal dhabdeen dhalate tasgabbeessaa akkasumas immoo hoogganootaa fi qabeenya waldichaaf tajaajila seeraa tolaa kennaa turan. Obbo Baqqalaa Nadhii miseensa boordii baankii Awwaash akka turanii fi sabboonaa umurii isaanii guutuu Oromoodhaaf nama qabsaa'aa turanidha. Obbo Baqqalaan dhukkuba onneetiin mana yaalaatti Finfinnee keessatti erga yaalamaa bahanii booda ganna 80tti lubbuun isaanii gaafa Guraandhala 11 bara 2014 baate. Reeffi isaaniis Guraandhala 13 bara 2014 Bataskaana Aabboo Saarisitti awwaalamuu waldaa Maccaa fi Tuulamaatu beeksise. Ekeraa isaaniif jannata maatii firaa fi hiriyoota isaaniif immoo jabina hawwina. Seenaa isaanii irratti guyyaa biraa qophii tokko qabannee dhiyaachuudhaaf ni yaalla. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kaayyoo qophii kana keessatti aadaa, seenaa, duudhaa fi siyaasaa bulchiinsa Oromoo ilaalla. Kaayyoo. Akka mooltan dhaggeeffattoota qophii kaayyoo. Qophii keenya kaayyoo har'aa keessatti barreeffamoota lama isiniif dhiyeessina. Barreeffamoonni kun kan nuuf ergaman Oromiyaa Bahaa fi Oromiyaa Giddugalaarraa waan yeroo ammaa Oromoon itti jiruuf keessa jiru kan ilaallatudha. Qopheessaan qophii kanaa Annaa Basaawaq Jiraati. Qophii keenyatti dhiyaadha. Tigraay keessatti siyaasaan Amaaraas aadaan bulmaata Amaaraas mo'atamee jira. Oromiyaa fi ummatoota kibbaa keessatti immoo meeshaa ittiin doorsisaa ta'ee jira. Jilchaa Olqabaa Finfinneerraa. Kaleessa ifaan Amaarinyaan biddeena nyaateera. Har'a immoo dhoksaan Amaarinyaadhaan biddeena ittiin nyaataa jira. Kun hedduu nama qaanessa. Akkamiin namni ofiin ofataa? Namni ofiin of sobaa jedha. Namtichi Taadiyoos Taantuu jedhamu barruusaa mootummaa dhaadheessa sabootaa kan ittiin jedhe mootummaa adda warraaqsa dimokiraatawaa Itoophiyaa yookaan immoo kan adda bilisa baasaa uummata Tigraayin hoogganamu mootummaa Itoophiyaa amma yeroo irratti xiyyeeffatee barruusaa gaggeessu. Barreessaa kan akka carraa ta'ee yeroo yuunivarsiitii Finfinnee keessa baradhuun beekaa jedha namni barruu kana nu erge. Itti dhiyaadhee isa waliin dubbadhee garuu hin beeku jedha. Yeroo sanattis mootummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay akka jibbu tolcheen beeka.
Ijjannoo isaa kanas gaazexoota warra Habashaa argaman mararratti barreessuun ifatti mul'isaa ture. Barruun gidduu kana gaazexaa biyya keessaa tokko irratti ba'es itti fufiinsa ijjannoo isaatii ta'uu namuu kan isa beeku ifatti ni mirkaneessa. Garuu wanti jijjiirame duraan ifatti saboota maqaa dhawee balaaleffataa ture. Amma immoo erga barruu baratee booda agiboodhaan dubbachuutti ka'e. Ilaalchi isaa garuu kanuma dura bara 1990 keessa turedha. Barruun kun akeeka hedduu of keessaa qaba. Garuu kan ifatti mul'atu mootummaan ammaa kun afaan meeshaa siyaasaa godhatee waan jedhu fakkaata. Kanas yeroo ragaadhaan mirkaneessuuf yaalu wanti alatti dubbatamuu fi wanti manatti hojjetamu waliin simuu jedha. Fakkeenyaaf akka inni jedhutti bakka hedduutti yeroo godinaaf aanaa keessa deemu alaan qubeelaatiin kan barreeffame keessa yoo seenu immoo maqaan isaaniis ta'ee barruun mana keessaa afaan Amaaraan akka barreeffamee jirutti dubbata. Kana malees mana murtii keessatti daanyonni kan qubeelaatiin barreeffame yeroo galuu fi didu kan Amaarinyaan barreeffame keessa deebi'anii akka dubbisan argee taajjabuusaa hima. Ofii isaaniitii yeroo aadaa Amaaraan mul'atan maqaa Amaaraan waamaman yeroo afaan Amaaraa dubbatan waan tokkollee isaanitti hin dhaga'amu jedha barreessaan kun. Garuu yeroo warri sanyii isaanii yookaan gosa isaanii afaan Amaaraan isaanitti dubbatan dhiiga isaaniitu isaan danfa jechuun waan isatti dhaga'ame barruu kanaan kaa'e. Kun maal jedhama jechuunis nama gaafata. Dhugaadha warri TPLF biyya Itoophiyaa keessaayyuu Oromiyaa keessaa siyaasaan bittaa Amaaraa mo'atanii jiru. Garuu ammallee kan dagaagee jiru aadaaf bulmaata Amaaraa barootaaf biyyattii fi ilaalcha namoota hedduu keessaayyuu magaalota keessatti awwaalamee jirudha. Jarri dhimma kana waan itti fayyadamaniif qabu. Takkatuu yeroo warri Amaaraa ka'an saboota kan akka Oromoof saboota biraatiin kunoo jarri isinitti deebi'an yoo nuti hin jiraanne jiraachuu hin dandeessan jechuun ittiin doorsisu. Warri Amaaraa immoo sababa sanaan qabanii yeroo isaan mataa ol qabatan ittiin rukutu. Kanaaf ijjannoo isaanii duguganii baasuu hin barbaadan. Gama biraan saboonni akka Oromoo fi saboonni Kuush akka of danda'anii baanis mootummaan amma jiru hin barbaadu jedha barreessaan kun. Maaliif jennaan yoo isaan of danda'anii bahan mootummaan Tigraay kan gara fuulduraatti mootummaa of ta'uu fi jabaa ta'uuf akeekkatee ka'e qabeenya Oromiyaa fi ummatoota kibbaarraa argamuun ta'uu amantaa tokko of jala kaa'eetu. Amma waan sana guuttatutti saboonni akka Oromoo fi saboonni Kuush of danda'anii aga ba'anii fi akka of danda'anii dhaabbatan mootummaan Tigraay hin barbaadu. Sababa kanaan yeroo warri Amaaraa ka'an ittiin doorsisuuf malee hundee bulmaata Amaaraa aadaa Amaaraa buqqisuun barbaadu. Jarri warra Oromoo fi saboota Kuush immoo akka of danda'anii ba'an hin barbaadu. Kanaaf ittiin doorsisaaf itti fayyadama. Namichi barreesse kun garuu waan kana waan hubateen fakkaatu. Namichi barruu barreesse kun yookaan Taadiyoos Faantuu inni kan ilaalu Itoophiyaan biyya sabaaf sabootaati. Saboonni hundumtuu walqixxummaan jiraachuu qabu. Afaan meeshaa ittiin wal qunnaman malee waan biraa ta'uu hin qabu jedha. Afaan meeshaa ittiin wal qunnaman ta'uu namu walii gala. Garuu afaan meeshaa ittiin wal qunnaman jedhamee meeshaa ittiin jala dhokatanii nama ajjeesan nama balleessan aadaa nama ukkaamsan ta'uu akka hin qabne Taadiyoos wallaalee haa ta'uu beekaa haa ta'uu irraa dabee jira. Wanti dhugaatti mul'atu Oromoon Oromiyaa keessatti mirga guutuun afaan isaatti fayyadamaa hin jiru. Ittiin fakkeessuuf alatti waa akka jiru itti maniiru. Saboota Kuush biras haaluma akkasiin mul'atee jira. Saboota Kuushii fi Oromoo wanti baasu gamtaadhaan jabaatanii sirna mataa isaanii kan ittiin of danda'anii jiruuf jireenya isaanii masakatan dhaabbachuudha. Haga nama jalatti dheessanii gaaddisa nama jalaaf mootummaa nama biraa jala jiranitti mirga guutuu arganna jedhanii yaaduun
rakkisaadha. Amma kan hubannus kanuma. Gamtaan injifannootti ce'uun ni danda'ama. Yoo gabrooman akkasitti malee milkii ba'a. Amma ganama kana ka'ee otoon sooshaal miidiyaa keessa laaluu ijji kiyya waan tokkorra buute. Waan gidduu darbe ija kiyyaan argee an bira darbetu akka haaraatti ija kiyya hawwate. Yeroo waan sana argettis ta'e dhagayetti hedduu natti hin beekamne ture. Amma garuu bulee hedduu natti dhaga'ame dhimmichis akkasi. Pireezidaantii sadaffaa mootummaa federaalaa kan ta'e warri kaan masaraa eegduu kan ittiin jedhan angaruu maquma isaatiin kabajaa tokko malee kan hin waamu dhimma Mulaatu Tashoomaati. Yeroo darbee gara Oromiyaa ba'aa aanaa dadar dhufee afaan Amaaraan uummata Oromoo naannoo isaanii kunuunsaa jiranitti dubbatee deebi'e. Ragaaf akka ta'uufis waan inni dubbate kan hin moobaayilii kootti waraabe siniifan qooda. ኢኮኖሚን ወደ እነሱ ኢኮኖሚ እንዴት አድርገን መሸጋገር እንደምንችል ማሰብ ያለብንም ካሁኑ ነው። Sagalee kana qabiyyeessa akka xiinxaltaniif otoo hin taane bakka Oromoon jirutti lafa Oromoon dhaabbatetti namni afaan Oromoo beeku tokko afaan Amaaraan itti dubbatee namni biraammoo afaan sana deebisee afaan Oromootti hiiku dhaga'uun hagam akka nama dhukkubsu akkuma yaaddaniif kun immoo ragaa ta'uuf akka na hubattaniifan kan moobaayilii kootiin waraabamte sagalee dadhabduu kana siniif dabarse. Akkuma dura kaase yeroo sanatti hedduu na yaaddessine garuu yeroo sanatti wantoota hedduu natti dhaga'aman hin oolle. Yeroo sanatti keessa kootti waan sana hunda yeroo gabrummaan balbalaan seentu bilisummaan foddaan baati jedheen bira darbe. Kana malee maaliif wanti kun akkas ta'e jedheellee of gaafadheera. Deebiin isaa bal'aa ta'uu mala garuu ammatti wanti beeknu Mulaatuun Oromoo ta'uu, Najjootti dhalatee guddatuu, akaakayyuun isaa wiirtuu ta'uu, afaan Amaaraan dubbachuu isaati. Namichi kun afaan Oromoo akka gaariitti akka dubbatullee ni hubadha. Qubee afaan Oromoo beekuu isaa garuu mooji. Amma silaa masaraa eeguu fi keessummaa simachuun hojii isaa ta'uu heera mootummaa irratti tarreeffamee jira. Amma beekutti afaan hojii federaalaa Amaariffaa ta'us uummata afaan Amaaraa hin beeknetti afaan isaaniitiin akkan dubbanne wanti uggurame ifatti jiraachuu isaa hin beeku. Kun immoo waan hedduu keessa deebinee akka yaannu nu godha. Kan hin barreeffamne dhiisaati kan barreeffame iyyuu hojiirra oolee hin jiru. Oromoon naannoo Finfinnee jiraatu fakkeenyaaf Finfinnee irraa faayidaa addaa argata jedhamee keeyyata 49 jalatti erga barreeffamee waggootiin 15 darbanii jiran. Finfinneen akkuma Amaaroftetti Oromoota dhiibbachaa jirti malee faayidaa Oromoof kennaa hin jirtu. Amma immoo falli biraa ba'ee jira. Akkuma bara Haayile Sillaaseetti namooti Oromoo qondaaltota Itoophiyaa ta'an afaan Amaaraan Oromootti dubbachuutti deebi'anii jiru. Seenaan of deebisa kan jedhan kana mitiire. Waggaa 40 dura bakka bu'aa mootummaa Haayile Sillaasee kan turan abbaa biyyaa abbaa Joobir naannoo Jimmaatti argamanii afaan Oromoo waan dubbataniif waamamanii gorfaman jedhama. Bara jijjiirame malee waaroon sirnichaa kanuma duriiti. Sirni ammas waardiyyaa isaa geeddarame malee unkaansa kanuma kaleessaati. Nagooma.
milkii ba'aa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii kaayyoo har'aa keessatti barreeffamoota lama kan dhaggeeffattoonni raadiyoo sagalee Oromiyaa keessaa nuuf ergan isiniif dhiyeessine. Kaayyoon sagantaa keenyaa sabni kaayyoo qabu gara deemuu wallaaluu mata duree jedhu irratti hojii isaa hojjeta. Kana malees namni kaayyoo hin qabne hin falmatu waan jedhullee ijjannoo qaba. Namni kaayyoo qabu yeroo kamiyyuu miidhaaf roorroo isatti dhufu callisee hin ilaalullee dhaamsa jedhu dabarsuu barbaada. Qophiin keenya har'aa kanuma kanneen yaada keessan, ilaalcha keessan, akeekaa fi galii keessan nu qooduu barbaadan karaa isinitti toleen nu qunnamaa. Yaada keessan ummata keessan biraan siniin geenya. Sagaleen Oromoo sagalee Oromoo miliyoona 40 dhageessisuuf kaayyeffatee ka'e. Qophiin keenya har'aa kanuma aga torbee qophii biraa walitti deebinutti nagaan nu tura. Qophii waarii marii. Hayyee dhaggeeffattoota keenya sa'aa keenya dheegnee qophii waarii marii qabannee jirra. Qophii waarii marii har'aa keessatti sadan keenya iyyuu jirra. Dhaabasaa Waaqjiraa, Aliyyi Galatoo fi Andassuu Dulaati. Mata dureen irratti marachuuf jirru dhaggeeffataan keenya karaa iimeela keenya kan nu ergedha. Innis waa'ee duula biiraa baddallee lagachuu ka jedhu wal qabsiiseetu. Kanarratti yaada lamatu jira waa'ee baddallee lagachuu ka jedhu irratti kaasee wanta nu gaafateef isa afaan irratti waan jennu qabna jechuudha. Sadi taane isa dura garuu mee akka seensaatti kan ta'u dhaabasaa duula biiraa baddallee ilaalchisee maaltu ta'e akkamitti ta'e dubbichi too dhaggeeffattoota keenyaaf gabaabsitee yaada walii galaa. Ayyee akkuma amma darsuun kaase yaadatoo ta'e baatii amajjii keessa biyya keessatti waa'ee baddalleen aartistii tokko ispoonsar gochuurraan kan wal qabate. Isumayyuu aartistiin suni waa'ee lola Minilik waggaa 100 dura Oromoo irratti gaggeessee ture sana waan inni dubbate kan wal qabateeni lolli sun lola qulqulluudha waan jedheen isaan wal qabatee Oromoon bakka adda addaarra jiran baddallee waan kana akka dhaabu gaafatanii yeroo gabaabaa keessatti karaa sooshaal miidiyaa karaa adda addaa wal qunnamtii biyya keessaaf alatti godhameen Oromoon mallattoo adda addaa fi yannaa gara baddalleettis gara qaamota adda addaatti galchee yeroo sana keessatti baddalleen akka waan sana ispoonsariin godhee ture. Egaa duulli yeroo sana gaggeeffame waan lamaan tokko agarsiisee darbe akkuma inni as arginetti tokko Oromoonni bakka adda addaarra eenyummaa isaanii faayidaa isaanii miidhuu sagalee isaaniitiin akka dhaabuu danda'an agarsiisanii gama biraatiin immoo warri qaama waan kana gaggeessaa turan nuti Oromoo kallattiidhaan miidhuudhaaf yookaan immoo lola yeroo sana gaggeeffame Oromoo ajjeesuu qaba jennee kan yaannee turree miti waan jedhullee ibsa baasaniiru. Haa ta'uuti namoonni jabinaan waan dhaabbataniif yeroo sana keessatti duulli sun milkii argisiiseera. Dhiyeenya kana immoo amma akkuma karaa adda addaa dhageenyuu fi dhaamsi dhugaa jirutti duulli kun iddoo hedduutti ammallee itti fufee jira waan jedhutu jira. Eega duulli kun milkaa'ee yeroo sana keessatti waan akeekame sana dhaabsisee amma itti fufuu qaba kan jedhu egaa marii keenya kanarraa kan itti fufnu tarimee obbo Aliyyiin asirratti waan jedhan ilaallaa jechuudha. Wanti gaaf duraa uummanni Oromoo bakka maraa iyyee walitti dhufee wanti kun ta'uu hin qabu waan jedhe san waan sanaa dhaabsisanii malee amma biyya faranjii biyya guddatte kana keessatti namni waan akkasii kaampaaniin tokko amma Hitileerin ispoonsaratu godhe lakkii biiraa gurguruu dhiifneerraa jechuun callaan gayaa miti. Takkaffaa kaampaaniin sun dhiifama gaafataa
warra waan kanaan miidhame illee kaampaaniin gariin horii adda addaa baasan. Haa ta'u uummanni Oromoo wanti inni gaafate waan kana ispoonsara kan goone namni kun waa akkanaa nu jalaa balleesseera. Yeroo ammaa addunyaa keessatti namni waa akkanaa balleesse hin dhaadheeffamu, hin jajamu, maqaa isaatiin illee wanti adda addaa hin dalagamu. Jedheeti addunyaa keessatti namni yeroo socho'utti biyya isaaniitti ammoo faallaa addunyaa deemuu isaanii kun qajeelaa kan taane uummanni Oromoo qabsootti godhee milkaa'eera. Kanaaf an akkana fakkaatutti eega warri baddallee waan kana beekee irraa baratee waan kanarraa deebi'e uummanni Oromoo haga inni irraa deebi'een booda faana deemuun qajeelaa natti hin fakkaatu jedhee milkaa'e. Dhugaadha akkuma lamaan keessanuu jettan wanta lamarraa madduu ni malla. Tokko baddalleen biiraan kun jechuu kooti. Biiraan kun Oromoon yeroo baay'ee akka ankiyya jedhee wanta laaluuf beekeesaa ta'u otoo hin beekiin duula Oromoo irratti baname sana keessatti wanta hirmaateef nama jaalatu tokko immoo oggaatti aartu ati lammataa ijabbaasaa badu jedhanii wanta jedhan sanaaf itti dallanan ta'a lammataa ittiin araaramnu ka jedhan fakkaata gariin yaada namoota biyya keessaa jechuudha akka yaada dhaggeeffataa keenyi Dachaasaa Lammeessaa nu ergatti. Kabiraammoo irraa baratamuu danda'a akka Aliyyiin amma jettetti erga nam tokko dogongoreera jedhee yaada isaa kaasee duukaa hordofanii wanni jechuunis kan baasu warri jedhanis jiru. Garuu immoo amma akkuma lamaan keessanuu jettan fakkeenyaaf akka daandii faa mana barumsaa faa mana yaalaa faa naannoo sanarratti akka inni jijjiirama misoomaan akka inni deebi'ee Oromoo ifama gaafatu jechuun sun kan baasu fakkaata. Kanaaf amma nuti maal jechuu dandeenya dhaabasa jechuun itti afuufanii moo itti fufiin jenna gaaffii nama nu gaafate kanaaf gaa deebisuuf. Gama tokkoon ani amma akkuma Aliyyiin jedhe yaadi eega warri sun waan sabni keenya mormuuf dhaga'ee waan godhu sana kaase waan sana itti fufuun baay'ee natti mul'atu. Garuu uummati keenya bakka adda addaa jiruuf waan kana tarii warrumti sun kaasuu warri dhageenye jiruu laata kan jedhus nama gaafachiisa. Kanaaf dhimmi kun amma irra guddaa warra naa sana dhaabsise otoo hin taane warra jalaa dhaabbate uummata kanatti dhiyaatee akkas gochuun keenya dogoggora kan jedhu akkuma ammas Aliyyiin kaase waan sana kaafneerraa waan mirga keessan tuqu nama mirga keessan tuqu nama seenaa keessan tuqu nuti hin tudhu meeshaa keenya yookaan mi'a keenya waan nuti gurgurannu nurraa fudhadhaa jedhanii of beeksisuu himachuun dhimma isaanii akkama jedhame irra deebi'anii dhiifama gaafachuun akka irra deebi'an waan sana akka itti fufne uummata kanatti himuu nu barbaachisaadha. Maaliif namni waan iddoo tokkotti miidhaa inni geessise malee iddasii miidhaa sana geessisee irraa dhaabbatee dhiifama gaafachuu beekuu dhiisuu maluufi warri sun illee deemee uummata kanatti himachuu waan qabu natti fakkaata. Kutaan keessumaa warri maarkeetingii irra hojjetan ifaan deemanii himachuun natti fakkaata. Aadaa keenyatti aadaa Oromootitti namni tokko anin balleessee hatta namallee ajjeeftee anin balleessee aadaan keenya aadaa namni yoo balleessaa ofii fudhate irraa fixan. Warri kaampaanii kanaa waan goone kana irraa deebinee irra eega jedhani Oromoon itti quufuu qaba. Wanti Oromoon itti fufee godhuu qabu wanti akkanaa nurraa dhaabachuuf hin deemnu garbummaa jala jirrutti karaa adda addaatiin lolli adda addaa waan deemaa jiru jecha warri waan kanaa walitti dhufan akkasuma itti fufanii waan Oromoo miidhaaru kana irra hojjechuu qaban. Fakkeenyaaf Finfinnee badhifna jedhanii miidhaa adda addaa geessuu deeman waan adda addaatiin deemuu jira biyya keenya keessatti. Kanaaf warri amma Feesbuukiin jalqabe waan kanneen itti fufeeti dalaguu qaba jedhee milkaa'an. Har'aaf kan qabnu kanadha dhaggeeffattoota keenya torbee dhimma biraa walitti deebina. Halkan gaarii isin hawwina. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'a galgalaa otoo hin xumuriin matoota gurguddoo irra deebi'een gurra isin buusa. Dhaabbanni tokkummaa Itoophiyaa guutuu jedhamu siidaan aalolee seenaa uummata Oromoo akka gabbisu otoo hin taane seenaa Oromoo xureessuu fi hir'isuudhaaf kan dhaabbatedha jedhe. Dhaabbatichi ibsa roobii darbe baaseen akka ibsetti shirri siidaa kanaan duuba jiru uummata Oromoo fi Amaaraa walitti buusanii bara bittaa mootummaa adda dimokiraasummaa warraaqsa uummatootaa dheeressuudha jechuudhaan siidaan sun akka buqqa'u gaafate. Dhaabbanni Israa'el albuuda Soko ICL jedhamu gitasaa kan biyya Kanaadaa Alaanaa jedhamu waliin
Affaar keessatti albuuda pootaasheem jedhamu oomishuudhaaf waliigaluusa beeksisan. Ijiptii fi Turkiin waa'ee laga hidhaa mormor irratti jechaan walitti daddarbuu jalqaban. Mootummaan Turkii kamisa darbe ibsa baaseen himannaa Ijiptiin dhiyeessitu gatii hin qabu jetteeni. Ijipti immoo mootummaan Turkii hidhaa laga Abbayyaa kan deeggaran ogeessota gara Itoophiyaatti erga jechuun ishee dubbii sana ho'isaa akka jirtu mul'isaa jedhan. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabnu kanumadha. Halkan gaarii.